amma karaa kana sirriitti adda baafannee beekuutu nurra jira. Fuula keenya dura yookaan sirna federaalizimii dhugaa ijaaruutu jira yookaanis immoo sirna abbaa gonfoo isa durii sanatti deebi'uudhaaf qophaa'utu jira. Kana keessaa kan akkasiin filatan beekamaadha. Sirna isa kana filachuuf beektu sirna federaalizimii isa dhugaa isa afaan keenya keessatti kabajamu isa mataa keenya keessatti ol qabannee deemu isa abbaan biyyummaa keenya keessatti dhugoomu isa aadaan keenyaaf amantaan keenya keessatti kabajamu isa abbaa qabeenya keenya taanee irratti ajajnee biyya keenya keessa nagaadhaan jiraannu. Kana egaa akka hin taaneef kana akka hin taaneef har'allee lola guddaatu nurratti gaggeeffamaa jira. Har'allee qabsoo guddaatu gaggeeffamaa jira. Warri sirna kaleessaa sana barbaadan akka inni deebi'ee nurratti dagaagu kan fedhan olaantummaan isaanii kan hafe olaantummaan afaan isaanii fi aadaa isaanii kan hafe ammallee deebisanii nurratti dagaaguudhaaf karaa nurratti cufaa jiru. Kanaatiif qabsoon keenya har'allee dhaabbachuu hin qabu. Egaa wanni isiniin jechuu barbaadu fuula duratti milkaa'inni keenya kan inni dhugoomu tokko taanee yoo deemuu yoo dandeenyeef. Sirna kaleessaa sana akka inni deebi'ee nurratti dagaagu warri barbaadan har'allee tooftaa isa kaleessaa sanadha kan isaan itti fayyadamaa jiran. Har'allee nama hidhaa jiru kana beekaa. Har'allee akka sila dana nuunee isin horkaan turre. Akka isin nuunee uummanni keenya akka nama qarreeffamee horkaan turre. Sirni guyyoomaa sun ammallee jira. Sirni waggaa 27 sun wajiidaa ture sun har'allee nurratti itti fufuudhaaf illee har'allee beelii qaba. Garuu kun hin danda'amu hin danda'amu. Hin danda'amu kanaaf hin danda'amu jechuun barbaachisaadha. Sirna dulloomaa sana ammallee hin barbaanne. Tooftaa dulloomaa sun har'as nama hidhu, har'as nama dhowwu, har'as waajjira namaa cufu, har'as nama sodaachisu, har'as waajjira isin hiriira jedhu, har'as akkas isin goona jedhanii har'as nu doorsisu. Garuu kun hundumtuu ammaan booda hin hojjetu. Hidhaa yoo ta'e agarreerra yoo hidhamuu barbaachise hundumti keenya ni dhabna jennee walii galeerra miti reefu. Amma nama meeqa hidhanii danda'u biyya kana keessatti. Namni yoo meeqa hidhamuuf jira. Yoo namni tokko hidhame ammaan booda hundumti keenya wajjin mana hidhaa deemna waan deemnu. Hundumti keenya innee qaamanna hundumti keenya mana hidhaa deemuuf qophaa'a. Kanaaf biyya kana keessatti tooftaa dulloomaan hidhaan nama doorsisan nama sodaachisan ajjeechaan nama sodaachisan ammaan booda hin hojjetu. Ajjeechaan yoo dhufe nama meeqa ajjeesuu danda'ama? Nama miliyoona 40-50 ajjeesuu danda'ama moo hin danda'amu? Hin danda'amu. Kanaatiif tooftaa dulloomaa sana bira dabarree irraa jennee itti himuun barbaachisaadha. Tooftaa dulloomaa biraa isaan itti fayyadaman addaan nu qooduudha. Addaan nu qoodu. Oromoo sagama kanaa sagama sanaatiin qoodu. Oromoo sa musliima sa kiristaanaatiin adda qoodu. Ati sababii kiristaana taateef akkas si godhan jedhu. Ati sababii musliima taateef akkas taatan jedhu. Kun tooftaa dulloomaa nama tooftaa haaraadha. Tooftaa dulloomaadha. Ammaan booda nuyi musliimni kiristaanni Oromoodha kan walitti weenanu. Kanaatiif tooftaa dulloomaa keessa nurraa fuudhaan deemaa jechuun barbaachisaadha. Kanaan alaa immoo Oromoo addaan qoodu, godinaatiin adda qoodu, yookaan shawaa jedhu arsii jedhu, yookaan wallaggaa jedhu shawaa jedhu, yookaan maal jedhu kun hundumtuu tooftaa dulloomaadha. Kana keessa bira bulleerra nuyi Oromoon dammaqni keenya kana bira darbeera moo hin dabarre? Kana bira darbinee bira deemne